Jiraattonni aanaalee godina Baalee fi bulchiinsa magaalaa Roobee hiriira deeggarsaa injifannoo biteetessaa 24 gaggeessan. Jijjiiramaan booda godinni Baalee gama hedduudhaan xiyyeeffannoo argachuus hirmaattonni hiriirichaa himaniiti kan isaan jiran. Hiriirri wal fakkaatu jiraattota godina Arsii fi magaalaa Sallaa hirmaachise magaalaa Sallaatti gaggeeffameera. Hiriirawwan magaalaa Roobee fi Sallaatti gaggeeffaman kana waajjira kominikeeshinii godinaalee fi magaalota kanneen nu biraan gahanii jiru isaan kana hordofna. karaa mana barumsaatiin karaa isbaaltiitiin karaa ibsaatiin karaa bishaaniitiin karaa jallisiitiin karaa isbaaltii bichaa amma 5 qabna akka qinqiniitti itti qubatanii dalagan kasoofuman kadirree sheeksee kadalloo mannaa irraa mileelee Booranaa deemaa jiru kagindhiir irraa immoo Sumaalee deemaa jiru 5 qabna karaa maaliin arganne nu kan qabsoo'inaan arganne dhugatu bahe. Guyyaa bitootessa 24 guyyaa injifannoo Oromoon itti galmeesse bilisummaas itti argatee jechuudha. Hayyuu baay'ee itti dhabaa ture uummanni Oromoo biyya baay'ee irraa buqqa'ee godaanaa ture har'a immoo abbaa biyyaa ta'ee biyya bulchaa jira. Hayyuu baay'ee kana keessatti ammallee hayyuu argatee mirga itti argatee nageenya amansiisaa kabachiisee nageenya argamsiisee misooma argamsiisee kanaan Oromoon baay'ee itti gammadee aadaan deebitee fi sa'aadaan deebitee fi nyaata dhugaatii qinyaanni nu deebi'ee siinqee badden nu gale kanarrattuu qabsoo kanneen abbaa gadaattu argamee aadaan ta'e namatti sirriitti mul'atte. Kabajamoo muummichi ministeeraa keenya erga bakka kana qabatee as Oromoon mataa ol qabatee biyyattiin Oromoo jedhamtu takalee tuffatamtu abbaa biyyaa taanee qabsoo kalee geggeessine keessatti leencoota akkanaa kana argamsiifne misooma barbaachisaa keessattuu godinni Baalee ka guyyaa kanaan dura dagatame sirnoonni gita bittaa dabranii godina Baalee shiftummaan farrajan san nurraa haqee goonni Baalee jira jedhee bu'aan qabsoo Oromoo Baalee jira jedhee badhaasa isaaf kenname deebisee uummata Baaleetiif kenne waan ta'eef uummanni Baalee kabajamoo muummicha ministeeraa kennaaf iddoo Bitootessi 24 jijjiirama imala siyaasa biyya keenyaa fi yaadamni haaraan biyya keenyaa ittiin saaqame dungoon abdii jijjiiramaa kan ittiin qabsiifamedha. Akkasumas aadaan siyaasaa boodatti hafan kan ittiin jijjiiramee fi aadaan siyaasaa ammayyaawaa biyya kana keessatti yaada olaantummaa yaadaatiin ittiin wal dorgoman kan ittiin hundaa'edha. Uummanni Baalee uummata goota hangafa diddaa gabrummaa qabsiiftota qaanqee bilisummaa fi eeggattoota jijjiirama bu'aa jijjiiramaa warra taatan gootota yeroo qabsaawanii fi waan qabsaawaniif beekan baga guyyaa injifannoo dachaa bitootessa 24 guyyaa seenaa addaa